Akka mooltan hordoftoota Oromoo Kids Academy har'a torba tuqaalama sirkaalee adeemsa gadi fageenyaa yaaduu fi murtoo kennuu ka jedhu qabanii dhiyaanneerra. Egaa fuula kanarratti faayidaan gadi fageenyaa maal yaaduu maalidha? Adeemsa rakkoo furuuf barbaachisu maalidha ka jedhu ni ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti gadi fageenyaa yaaduu jechuun maal jechuudha ka jedhu gabaabinaan ka ilaallu yoo ta'e, gadi fageenyaan yaaduu jechuun adeemsa dhimma yookiin yaada tokko ragaa irratti hundaa'uun xiinxaluu fi sababeessuun sirrummaa yookiin dhugummaa isaa mirkaneeffachuu jechuudha. Maal jechuudha? Adeemsa dhimmaa yookiin yaada tokko ragaa irratti hundaa'uun xiinxaluu akkasumas sababeessuun sirrummaa yookiin dhugummaa isaa mirkaneeffachuu jechuudha gadi fageenya yaaduuni. Kunis adeemsa murtoo kennuu keessatti faayidaa ol aanaa qabaa jechuudha. Adeemsa maalii keessatti? Murtoo kennuu keessatti faayidaa olaanaa yookiin bu'aa olaanaa qaba. Haala kanaan gadi fageenya yaadanii murteessuun miira irratti hundaa'uun murtoo bilchina hin qabne murteessuu irraa bilisa nama taasisa jechuudha. Yeroo badaa namooti miiraan hoogganaman ariitiidhaan waan tokko osoo hin xiinxaliin maaltu ta'a, dudduuba isaatii miidhaa maalii qaba, faayidaa maalii qaba osoo hin jedhin jalarsuu yeroo deebisan yookiin immoo yeroo raawwatan ni argina. Inni kun sirrii miti jechuudha. Waan tokko dalaguuf yeroo barbaannu yookiin immoo yeroo karoorsinu gadi fageenyaan yaaduun nurra jiraata jechuudha. Dursinee gadi fageenyaan xiinxaluun nurra jiraata jechuudha. Egaa jireenya guyyaa keessatti itti yaadnes ta'e osoo ittiin yaadiin murtoowwan garaagaraa murteessuu dandeenya jechuudha. Jireenya keenya guyyaa keessatti kana irraa ka'uun bilchinnii fi qulqullinni murtoo keenya garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Akkuma namas nitti hime namooti tokko fedhii isaanii irratti hundaa'uun miiraan yeroo hoogganamanii jira. Miiraan hoogganamuun nurra hin jiraatu jechuudha. Yaadaan mo'uutii qabna yookiin immoo yaada injifataa yookiin immoo yaada sirrii ta'e qabannee deemuutu nurra jiraata jechuudha. Gadi fageenyaan yoo kan yaadnu ta'e murtoowwan sirrii fudhanna jechuudha. Murtoo deebi'ee nu gaabbisiisnedha akka fudhannu. Yoo gadi fageenyaan hin yaadne ta'e garuu murtoo yeroo booddee nu gaabbisiisullee fudhachuuti dandeenya. Ogummaan gadi fageenyaan yaaduu murtoo ragaa irratti hundaa'e madaalawaa bilchina qabuu fi bu'a qabeessa ta'e murteessuuf barbaachisaadha jechuudha. Egaa ogummaa gadi fageessinee kan yaadnu yoo ta'e kanneen irraa bu'a qabeessa taana jechuudha. Yaada madaalawaa, yaada ragaa irratti hundaa'e, yaada bilchina qabuu fi bu'a qabeessa ta'e murteessuuf illee nu dandeessisa jechuudha gadi fageenyaan yaaduuni. Egaa 7.3 irratti immoo dandeettiiwwanii fi amaloota gadi fageenyaan yaaduu fi rakkoo hiikuu ka jedhu ilaalla jechuudha. Dandeettii fi amalli gadi fageenyaan yaaduu maalidha ka jedhuu fi akkamiin rakkoo hiikuu keessatti faayidaa qaba ka jedhu ka ilaallu yoo ta'e, dandeettiiwwan gadi fageenyaan yaaduu fi rakkoo hiikuu kun yookiin dandeettiin gadi fageenyaan yaaduu maalidha ka jedhu ka ilaallu yoo ta'e, dandeettiin gadi fageenyaan yaaduu ogummaa dhalli namaa guyyaa guyyaan itti fayyadamudha jechuudha. Ogummaa dhalli namaa maal taasisa? Guyyaa guyyaan itti fayyadamudha. Gadi fageenyaan yaaduun dalagaalee kanneen akka gadi fageenyaan yaaduu madaaluu fi ibsuu of keessatti hammata jechuudha. Kana malees hudhaalee rakkoo hiikuu keessatti walxaxaa ta'an adda baasuu irratti ni xiyyeeffata jechuudha. Yookiin danqaalee walxaxoo ta'an hiikuudhaaf yookiin furuudhaaf kan nu dandeessisudha jechuudha. Egaa rakkoo hiikuun maal akka ta'e bal'inaan boqonnaa kana jalatti ilaalleetii jirra jechuudha. Rakkoo hiikuu keessatti dandeettiin gadi fageenyaan yaaduu kanneen akkamii of keessatti qabata? Dandeettii hubachuu fi ibsuu, hariiroo adda baasuu, amanamummaa madaaluu, yaada xumuraa sababaan kaa'uu, ibsaan deeggaruu, miira ofii to'achuu kanneen hedduudha jechuudha. Egaa isa kana dubbisuutii dandeessu jechuudha. 7.32 irratti amaloota gadi fageenyaan yaaduun rakkoo hiikuu maal fa'i ka jedhu ka ilaallu yoo ta'e, amaloonni gadi fageenyaan yaaduu yookiin amaloota gadi fageenyaan yaaduu jechuun rakkoo hiikuu keessatti muraasni isaanii kan armaan gadiiti jechuudha. Amaloota gadi fageenyaan yaaduun rakkoo hiikuu keessaa isaan ijoon ragaalee sirnaan qindeessuu, ragaalee sirnaan fayyadamuu, hanga ragaa gahaan qindaa'utti murtoo tursiisuu. Egaa ka jalqaba gochuu qabnu odeeffannoo sassaabachuu yookiin ragaa qabaachuutii qabna jechuudha. Ragaalee walitti qabanis immoo sirnaan tartiiba isaanii eegnee itti fayyadamuun nurra jiraata. Hanga ragaan hin qindoofnetti murtoo kennuun nurra hin jiraatu jechuudha. Maaliif murtoo eeguutii qabna jechuudha. Ragaa qofa irratti hundaa'uun murtoo kennu, ragaan nuti arganne immoo qulqulluu ta'an irratti hundoofne maal gochuu qabna? Murtoo kennuutii qabna jechuudha. Dhimmoota falmisiisoo fi hanqinaalee jiraachuu malaniif beekamtii kennu. Inni kun immoo dhimmoota falmisiisoo ta'an yookiin hanqinaalee jiraniif maalidha? Beekamtii kennuudha jechuudha. Sirrummaa ilaalchaa fi yaada mataa ofii madaalaa deemu, waan haarawaa simachuuf qophaa'aa ta'u, dhugaa jiru hubachuuf yaaluu kanneen jedhan kun amaloota gadi fageenyaan yaaduu kanneen ibsan keessaa isaan ijoo fi isaan murteessoodha jechuudha. Egaa 7.4 irratti immoo
Maloota dandeettii gadi fageenyaan yaaduu fooyyessuu danda'an maal fa'i ka jedhu ka ilaallu yoo ta'e, daa'imman dandeettii gadi fageenyaan yaaduu waliin hin dhalatan. Dandeettii kana adeemsa keessatti guddifachaa deemuun sadarkaa yaaduutti dhufu jechuudha. Maloota gadi fageenyaan yaaduu barattootaa fooyyessan keessaa muraasni tooftaa dogoggoraa barachuu. Tooftaa dogoggoraa irraa barachuun barattoonni irra deddeebiin rakkoo furuu akka isaan shaakatan taasisa jechuudha. Inni adda biraan umurii guutuu barataa ta'uu. Barattoonni uumamaan waa'ee ogummaa fi waa'ee addunyaa baruuf fedhii qabu, dubbisuu fi namoota biroo waliin falmuu ni baratu. Bakka kana jechuun fakkeenyaaf barnooti ni xumurama jedhu namooti baay'een. Barnooti hin xumuramu. Kitaaba na dubbistee hin xumurtu. Kitaaba tokko yogguu dubbistee fixxu waan haaraa akkati dubbistu si kakaasa. Sun immoo akkati waa baay'ee bal'aa baraa deemtu si taasisaa jechuudha. So barnooti ni xumurama ka jedhullee dogoggora jechuudhaan umurii guutuu barataa ta'uun jedhu sirriidha. Hudhaalee hubachuu barattoonni yeroo hunda wantoota isaan danqan akka beekan jajjabeessuu jechuudha. Hudhaalee hubachuun rakkoo nu miidhuu danda'u yookiin nurraan gahuu danda'u adda baafnee beekuu, ilaalchota hin baratamne giddu galeeffachuu, ilaalchota hin baratamne yookaan gadi fageenyaan yaadu nu ta'e salphaatti adda baafachuu dandeenya jechuudha. Kan miidhaa qabuuf kan faayidaa qabu ni beekna. Sirrummaa odeeffannoo tokko kallattii sirriirraa dhufe immoo kallattii sirriirraan miti ka jedhullee bifa salphaan adda baafachuutti dandeenya. Furmaata baay'ee dhiyeessuu rakkoon tokko yogguu ga'u rakkoo sanaaf furmaata ta'a yaadota jennu kallattii adda addaan dhiyeessuu, yaada baay'ee dhiyeessuu jechuudha. Yaada furmaata hedduminaan dhiyeessuun bifa salphaan rakkoo furuu dandeenya. Furmaata immoo hordofuu. Egaa ariifannee tarkaanfii fudhachuurraa of eeggannoon bifa madaalawaa ta'e maal gochuu qabna? Tarkaanfii fudhachaa deemuun furmaata bira akka geenyu nu taasisa yookiin immoo yaada furmaataa gaarii akka qabaannu nu dandeessisa jechuudha. Egaa 7.5 irratti immoo adeemsa rakkoo hiikuu keessatti faayidaa dandeettiiwwan gadi fageenyaan yaaduu ka jedhu ilaalla jechuudha. Maal keessatti? Adeemsa rakkoo hiikuu keessatti. Dandeettiin gadi fageenyaan yaaduu maayinni ka jedhu ka ilaallu yoo ta'e, dhimma dhuunfaafis ta'e kan uummataa irratti murtoo kennuun dura gadi fageessanii yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Dhimma dhuunfaas ta'e kan garee keessatti yookiin kan uummataa keessatti kan dhuunfaas ta'e kan uummataa keessatti murtoo kennuun dura maal gochuu qabna? Gadi fageessinee xiinxaluu yookiin yaaduun isa murteessaadha jechuudha. Kunis sammuun namaa akka sababaa fi ragaan deeggaramee murtoo sirrii kennu nu gargaara jechuudha. Adeemsa kana keessatti murtoo kennuun dura odeeffannoo gahaa ta'ee fi funaanuu fi sababaan deeggaramee dhiyeessuun murtoo dogoggoraa akka nuti hin murteessine bilisa nu taasisa jechuudha. Sanarratti hundaa'uun yaada sirrii ta'e dhiyeessuutii ni qabaanna dandeenya jechuudha. Gadi fageenyaan yaaduun rakkoo adda addaa furuu. Gadi fageenyaan yaaduu maal gochuu danda'a? Rakkoo adda addaa furuu keessatti ga'ee ni qaba jechuudha. Kan gadi fageessinee yaadnu yoo ta'e rakkoowwan nu mudachuu danda'aniif salphaatti furmaata kennuu dandeenya yookiin akka rakkoon sun hiikamu gochuutii dandeenya jechuudha. Egaa gadi fageenyaan yaaduun fakkeenyaaf qulqullinaan yaaduu, haqa, ilaalcha madaalawaa, qabatamaa, walabummaa fi akka horatan gochuu keessatti gahee ni qabata jechuudha. Kan gadi fageessinee yaadnu yoo ta'e wantoota kanneen ni qabaanna jechuudha yookiin ni horanna jechuudha bifa salphaa ta'een. Egaa gadi fageenyaan yaaduun dandeettiiwwan armaan gadiitti tarreeffaman kana nu gonfachiisuutti danda'a jechuudha. Isaanis sababaan deeggaramanii murtoo kennuu danda'u, yaada dhuunfaa fi loogirraa bilisa ta'e dhiyeessuu, waan hojjetanii fi itti amanan irratti murtoo beekumsaa fi sababaan deeggarame akka qabaatan qabaachuu, gara of danda'uu fi yaadaan of gaggeessuu eegaluutti nu geessa, murtoo sirrii hin taane akka morminus nu dandeessisa jechuudha. Yoo maal ta'e yookaan gadi fageenyaan yaadnu ta'e jechuudha. Warreen kana salphaatti gonfachuu dandeenya yookiin immoo argachuutii dandeenya jechuudha. Inni adda biraan mataa kee waliin falmii akka ati gootullee si taasisa jechuudha. Yaadi kun sirriidha moo sirrii miti? Lakki sirriidha akka jedhu wal falmii yaadaa illee ni qabaanna jechuudha. Inni adda biraan yaada ka'u kamuu ragaan hundaa'uun akka ibsan sirreessinuu fi madaalullee nu taasisa jechuudha. Bifa salphaa ta'een yaadrimee xiinxalaa fi madaallii tooftaa wal fakkeenyaa fi garaagarummaa ilaalchotaa akka hubannu nu dandeessisa. Hojii fi mul'ata keenya sababaan akka deeggarru nu taasisa. Ilaalchaa fi yaada hawwataa akka qabaannu nu taasisa. Waan itti amanne irratti filannoo yaada adda addaa akka qabaannu nu taasisa jechuudha. Egaa gabaabumatti yaaduu dandeettiin ilma namaa bineensa kaan irraa kan adda baasu yoo ta'u, gadi fageenyaan yaaduun immoo
ilma namaa gara nama guutuutti kan fidudha jechuudha. Yaaduun nama kamiyyuu guutuu bineensa kamirraa yookiin uumama lafarra jiru kamirraayyuu kan adda taasisu yoo ta'u, gadi fageenyaan yaaduun immoo gara nama guutuutti kan nu fidudha jechuudha. Nama tokko guutuudha kan jedhu nama xiinxalee sirnaan bilchinaan nama yaadu yoo ta'eera jechuudha. Gadi fageenyaan yaaduun sababeessuu fi bu'aa fi miidhaa waan tokko akka madaalu nu dandeessa jechuudha. Yookaan gadi fageenyaan yaadnu ta'e yaada tokko sababeessuu fi miidhaa fi bu'aa isaa madaaluu ni dandeenya jechuudha. Lakki akka kanaan miidhaa qaba, akka kanaan bu'aa qaba jennee salphaatti adda baasuutii dandeenya jechuudha. Yookaan gadi fageessinee yaadnu ta'e adeemsi kun immoo dhumarra murtoo guutuu ta'etti nu geessa jechuudha. Kan gadi fageessinee yoo ta'e immoo murtoon nuti fudhannullee murtoo guutuu ta'a jechuudha. Kanaafuu murtoon kamiyyuu gadi fageessanii yaaduu irratti bu'uureffachuun baay'ee murteessaadha jennee fudhachuutii dandeenya. Egaan barattoota amma gudunfaarra geenyeetii jirra boqonnaa kana xumuruudhaaf. Gudunfaarratti jireenya keessatti rakkoolee fi danqaaleen adda addaa nu mudatu jechuudha. Dhalli namaas danqaalee kanneen bira darbuudhaaf waan tarkaanfiiwwan walirraa hin cinne ni fudhata. Danqaalee jireenya akkasii dandamachuufis immoo dandeettiin gadi fageenyaa yaaduu murteessaadha jechuudha. Rakkoo hiikuu keessatti illee sadarkaa kanneen akkaataa nuti rakkoo adda baasnu, sababa rakkoo sana adda baasnu, filannoo nuti dhiyeessinuu fi filannoo nuti fala ta'a jennee fudhannu akkasumas filannoon hojiitti hiikuuf isa murteessaadha jechuudha. Yookiin inni dhumaa filannoo dhiyaate sana akkaataa nuti madaalullee isa murteessaadha jechuudha rakkoo sana hiikuu fi kunis ragaa beekumsaa fi hubannoo guutuun hojii ofii hojjechuun miiraa fi loogiirra bifa bilisa ta'een rakkoo sana furuu akka dandeenyu kan nu gargaarudha jechuudha. Egaa gilgala boqonnaa kana asumarratti kan xumurru yogguu ta'u gara gilgala isaatti kan darbinu yoo ta'e gaaffii keessa deebii yoo dhugaa ta'e dhugaa jedhi kan jedhu kan yoo sirrii ta'e dhugaa jedhi yoo soba ta'e dogoggora ta'e soba jedhi deebisi kan jedhu kan akka ilaallu yoo ta'e tokkoffaarratti rakkoo furuun hojii yaadsammuu sababaa fi ragaa irratti hundaa'edha jedha. Rakkoo furuu maalla hojii yaada sammuu fi sababaa fi ragaa irratti hundaa'edha jechuudha. Sababa isaa erga adda baafnee ragaa irratti hundoonee maal goona rakkoo sana furuutii dandeenya jechuudha. Kanaafuu yaada dhugaadha jechuudha. Murtoon rakkoo kennuu keessatti furmaata gara gochaatti jijjiiruudha. Murtoon rakkoo kennuu keessatti furmaata gara gochaatti jijjiiruudha jechuudha. Furmaata gara maalitti jijjiiruudha? Gara gochaatti yookiin immoo gochatti hiiknee rakkoo sana irra adda baafne sana furmaatatti kennuudha jechuudha. Murtoon kanaafuu dhugaadha. Kunis gadi fageenya sadaffaarratti gadi fageessanii yaaduun hundee murtoo guutuu kennuuti. Dhugumadha. Gadi fageessinee kan yaadnu yoo ta'e murtoo guutuu kennuu dandeenya. Kanaafuu kunis dhugaa ta'a jechuudha. Gara filannootti yogguu darbinu gaaffii tokkoffaarratti rakkoo furuun kamirratti dhiibbaa qabaa jedha. Rakkoo furuun beekumsa irratti dhiibbaa hin qabu, hubannoo irratti rakkoo hin qabu, ogummaa irratti rakkoo hin qabu hunda jedha. Deebiin eedha jechuudha. Rakkoo furuun dhiibbaa hin qabu kanneen kanarratti. Ittuu warri kun akka nuti rakkoo sana sirnaan furuuf kan nu gargaarudha malee dhiibbaa isaanii miti jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya ta'a. Gaaffiin inni adda biraa nuti argannu rakkoo furuun kan jalqabu eessaati? Rakkoo adda baasuun dhugaadha. Filannoo keewwachuu kunis sirriidha. Tarkaanfii fudhachuu inni kunis sirriidha. Ka'umsa rakkoo barbaadu kunis sirriidha. Kanneen kanaafuu deebiin keenya ta'a jechuudha. As bukkeetti immoo hundadha kan jedhudha. Gaaffii sadaffaarratti kan dhufne yoo ta'e murtoon barbaachisaa ta'e murtaa'u yookaan gadi fageenya yaaduun kan hin waabeffanne ta'uu mirkaneeffachuuf murtoo irra deebiin ilaalu. Murtoon barbaachisaa ta'e murtaa'u yookiin gadi fageenya yaaduu kan hin waabeffanne yookiin immoo kan hin xiinxalamnedha kan jennu yoo ta'e yoo maal ta'edha kan jedhudha. Murtoo irra deebiin ilaaluu, filannoo keewwachuu, tarkaanfii fudhachuu, sababa rakkoo barbaaduu hunda jedha. Inni kun murtoon barbaachisaa ta'e murtaa'uu yookiin gadi fageenya yaaduu kan hin waabeffanne yoo gadi fageenya yaaduu kan sababa rakkoo barbaaduu, tarkaanfii fudhachuu. Egaa asitti kan argannu deebiin tarkaanfii fudhachuu kan jedhudha. Tarkaanfii fudhachuun kan gadi fageenya yaaduu kan hin waabeffannedha jechuudha. Inni adda biraan gaaffii afuraffaarratti kan nuti argannu tarsiimoo kamitu gadi fageessanii yaaduu barattoota keessatti fooyyessadha. Tooftaa yaalii fi dogoggoraa
walitti fufinsaan barachuu, hudhaalee ibsuu, hoogganuu hunda jedha. Asitti walitti fufinsaan barachuun dandeettii tarsiimoo barattootaa kan fooyyessuudha jechuudha yookiin gadi fageessuu isaanii kan cimsuudha. Barbaachisummaan gadi fageenyaan yaaduu kan ta'e kamii jedha asitti A of danda'uu, B ragaa irratti hundaa'uu, C of gaggeessuu, D hubannoo jedha. Ragaa irratti hundaa'uu kan jedhu yookiin B irratti kan argannu jechuudha deebiin keenya. Egaa barattoota amma gaaffii filannoo finnee gara gaaffii walitti firoomsii irra geenya jirra. Walitti firoomsii irratti gaaffii tokkoffaa irratti kan argannu irra deddeebiin shaakaluu kan jedhudha. Irra deddeebiin shaakaluun A tartiiba jalqabaa rakkoo furuuti, B tarsiimoo gadi fageenyaan yaaduuti, C yaaliif dogoggora irraa barachuudha, D gadi fageenyaan yaaduu dhabuudha, D furmaata hordofuu mirkaneessuudha jedha. Irra deddeebiin shaakaluu jechuun yaalii fi dogoggora irraa maal gochuudha? Barachuudha jechuudha. Kanaafuu C'dha jenna. Lammaffaarratti tilmaama murtoo kennuun maayini? Tilmaama murtoo kennuun osoo ragaa irratti hundaa'een jechuudha. Gadi fageenyaan yaaduu dhabuu keenya ibsa yookiin daarra kan jiru kana ta'a jechuudha. Egaa sadaffaarratti rakkoo adda baasuun mala isa jalqabaadha yookiin tartiiba jalqabaa rakkoo furuuti jenneetu jirra. Kanaafuu deebiin keenya A ta'a jechuudha kan gaaffii sadaffaa. Gaaffii afuraffaarratti bu'aa madaaluu. Bu'aa kan nuti madaallu maalinidha? Furmaata hordofuun mirkaneessuudhaanidha jechuudha kan nuti bu'aa madaallu. Umurii guutuu barataa ta'uun immoo maal gochuudha? Tarsiimoo gadi fageenyaan yaaduu keenya kan nuti itti gabbifannudha jechuudha. Umurii guutuu barataa ta'uun rakkoowwan adda addaa dhiyaataa deeman furaa kan itti deemnudha. Egaa barattoota asirratti deebii gabaabaa barreessi kan jedhu hiika sirriin gadi fageenyaan yaaduu maayini? Gadi fageenyaan yaaduun rakkoo tokko xiinxallee sababa ka'umsa isaa barree sababa isaa rakkoo isaa adda baafne sababa isaa adda baafna sababa isaa irratti hundoofne xiinxala yaadaa nuti dhiyeessinuu fi bu'aa isaa madaallee rakkoo sana furuuf murtoo nuti fudhannudha jechuudha. Murtoo kennuun waliin gadi fageenyaan yaaduun akkamiin gargaara jira. Murtoo kennuun gadi fageenya yaaduu keessatti kan inni nu gargaaruu fi erga kan sirreessinee gadi fageessinee yaadne yoo ta'e murtoo sirrii hin taane fudhachuutii dandeenya jechuudha. Kanaafuu murtoo sirrii fudhachuudhaaf gadi fageessinee xiinxaluun yookiin yaada dhiyaatu tokko murtoo kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yaada bilchinaa dhiyeessuudhaan jechuudha. Gaaffii sadaffaarratti jireenya nama dhuunfaa fi hawaasaa keessatti barbaachisummaan gadi fageenyaan yaaduu maalidha? Gadi fageessinee kan yaadnu yoo ta'e rakkoo dhiyaatu tokko yookiin rakkoo uumamu tokkoof salphaatti furuutii dandeenya jechuudha. Yoo gadi fageessinee yaadnu ta'e sababa rakkoo sanaallee adda baasuu hin dandeenyu yookiin rakkoo bilaa uumuufillee danqaa nutti ta'uutii danda'a jechuudha. Egaan barattoota barnooti keenya kan barnoota lammummaa kutaa 8ffaa asumarratti xumurreeti jirra. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Peejii keenya share, subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Turtii gaarii nagaan turaa.